Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu torban kana TPLF fi Affaariin lola walirratti banan akkasumallee Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa lola walirratti banuuf deeman kan jiru waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan Bilisiginnaallee araara buusuuf deeman kan jedhu ijoo miidiyaa kanaa tahee jira. Ajandaa torban kanaati. Mee kanaan addaan isiniif baasa. Olola sobaatii fi olola dhugaa waan torban kana fuula miidiyaa kana uwwise addaan isinii baasa. Hanga dhumatti nu faana bu'aa akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftanii moonni haaraa subscribe godha oduulee waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'e guyyaa guyyaan argatuuf fuula chaanaala keenyaa subscribe godhuu hin dagatinaa viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan koomenti jalaan nuuf barreessaa. Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatuu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa online dubbisa. Teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa duubaan gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama. Duwwaa 5 62 61 duwwaa 7 32 haloo jechuun ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp duwwaa 58 38 74 2 93 WhatsApp irratti haloo jechuun ni dandeessu. Amaanaa online. Daawwattoota keenya kabajamoo TPLF dhugumaan Affaarii seente eeyyee guyyaa takkaaf halkan takkittiif daqiiqaa muraasaaf seente dhootee bahuun sun beekamaadha ifa. Garuu mootummaa lolli amma yeroo ammaa kana TPLF fi yookaan wayyaanee fi mootummaa Bilisiginnaa Abiyyi Ahmad gidduutti baname kan jedhu ammatti yeroo kanatti olola miidiyaa malee wanni tokko lafarra akka hin jirre isin hubachiisuu barbaada. Burjaajii namoonni siyaasaatii fi gareen adda addaa jaaramte olola miidiyaa kanarratti hafarsaa jiran propagaandaadha malee dhugaan lafa jirtu amantanii amanuu baattanillee jechuudha. Nuti nama qaaman waan kana keessa jiru akkasumallee itti dhiyeenyan hordofurraa eeruu kan fudhanne jechuudha. Lolli ammatti lafarratti wayyaanee fi mootummaa Bilisiginnaa gidduutti yookaan mootummaa biyya bulchaa jiru gidduutti baname gonkumallee akka hin jirre murteeffamee jira, irra gahamee jira. Akkasumallee araara waraana bilisummaa Oromoo waboo fi akkasumas mootummaa gidduutti deemaa jiru marii marsaa sadaffaa isa jedhu jechuudha. Kan ololli yeroo ammaa kana keessa ijoo miidiyaa kan ta'e isa kana jechuudha. Kunilleen soba guddaadha. Maybe harka lafa jalaatiin gara fuulduratti silaafuu bishaan boora'ee tokko xalila'uun hin oolamu akkuma jedhame xalila'uun isaa waan hin oolamne araarri waan hin oolamne muummichi ministeerallee dirqama araaramaa jechuudha. Ammatti garuu saa ammaa kanatti waan keessafuu afuufaan Ahmad Culullee jedhaniin tokko asirraa afuufu hin amanina. Soba guddaadha kun. Waraanni bilisummaa Oromootii fi jaalmarroon achi dhaqee bakkan eegamnetti jedhee nama afarsu sun soba jechuudha kun. Dhugaan jirtu jaalmarroon qabsootti jira, dirree qabsoo jira, lolaa jira, lolchiisaa jira, qabsaa'aa jira. Mootummaan biyya bulchulleen hawwina qabuu fi dandeettii qabuun lolaatis jira, biyyaas bulchaa jira. Sigalee hojiitti jira. Kunifa olola warra miidiyaa immoo kijiba miidiyaa ofii guddifatuuf hawaasa burjaajessuuf burjaajii akkanaa uuman kana mootummalleen namoota biyya keessaa burjaajii akkanaa uuman to'annaa seeraa jala oolchuu qaba akka uummata hin burjaajessineef jechuudha. Walumaa galatti soba guddaadha. Waraana bilisummaa Oromootii fi Bilisiginnaa gidduutti mariin eegalamee jedhu soba guddaadha kuni akkasitti fudhadha. Gaafa mariin kun ifaan ifatti bahemee dhugatti mariitti seename mariin kun bar marii ijoollee daa'ima wallolteetii miti bar marii sabaati. Marii saba hundaati. Sabaa sablammoota nageenya Itoophiyaa guutuuti. Sigalee so kun walumaa galatti sobaa isin jechuu barbaadeeti. Kanatti aansee Eertiraa fi mootummaan Bilisiginnaa amma yeroo ammaa kanatti waraana walirratti banan kan jedhulleen soba guddaadha. Waraanni yoo ta'e miidiyaa walirra baname malee lafarratti waraanni walitti baname tokkolleen hin jiru. Waan kana lafa naa ka'a. Waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa gaafa walirra baname sigalee muummichi ministeeraa jaalatee osoo hin taane dirqamatu waraana bilisummaa Oromootti isa araaramsiisa. Maal laan jeyyaa kadhatee araaramuu deema kadhatee. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif Eertiraan gaafa lolli walirra baname lola laafeensaynaa kan itti dhumulleen ummatuma keenya ayyoolima teenya amma dhugumatti waraanni Eertiruma amma nu tuffannu tana bar Eertiruma amma waraanan qabdu dinagdeen qabdu minaamin jenneen nu tuffannu tuni
gaafa Eertiraa tanaan lola muummicha ministeeraa walirratti bane Eertiraa qofaanii miti beeka biyyoota Eertiraa walitti hidhannaa qaban hundumaanu lola walitti banee jira akkuma xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammed gaafa kana miidhaan kan eenyuti ilmaan miskiinaan dhuma ilmaan bari isaan ilmaan ofii biyya alaa yuunivarsiitii addunyaa gurguddoo keessatti barsiifataa jiran kan dhumaa jiru ilmaan miskiinati ka kursirra taa'ulleen ofii kursirra taa'in ajaja malee si galee so kanaafi waa'ee galaana diimaa irratti galaana diimaa mormatuun haqa qabeessa taheetuma akkuma jiruutti tahee garuu olola miidiyaa yeroo ammaa kana ololli akkuma beekamu lola lafarraa caala kuni propaganda garuu Eertiraan baay'ee muddamtee jirti akka malee muddamtee jirti bakka adda addaatti ibsa kennu mootummaan Eertiraa hin beekama yeroo ammaa kana booyaa jiraa'u miidiyaa keessatti miidiyaa afaan arabaa hedduurraa sigalee abiyyi Ameerikaa faa biyyoota akka Jaappaan fa'aa tunatti kaasaa jira biyyoota akka Faransaayii fa'aa tunatti kaasaa jira waan jedhamu waa hedduu dubbataa jira jechuudha biyyoota Awurooppaa hedduu komataa jira jechuudha Ameerikaa fa'aa komataa jira so muddamee jira namichi garuu lolli lafarratti walirratti baname tokkolleen akka hin jirre hubatuun barbaachisaadha jechuudha gaafa lolli kun walirra baname bar nageenyi kun hundinuu hin jiru bar kana hubadhaa nageenyi kun hundinuu hin jiru dubbiin oowwituudha jira keenya ijoollee qabdan ijoollee keessan ka qabdan barataa fi barattuu gara waraanaa jiran yeroo san dirqama jaallattee osoo hin taane obboleessa kan kee kan biyya jiru irratti hin faradiin obboleettii kan biyya jirtu irratti hin faradiinii jechuudha soba guddaa kana ofirraa dhiisaa kan biyya keessaa dhumu obboleessa keetti obboleettii teeti gaafa lolli kun eegalamee jechuudha nu hundaafuu walumaa galatti rabbi nageenya haa buusuu biyya keenya nagaa haa godhu ka haqaan falmatu irraa haansu jenna olola kijibaa keessafuu Ahmad Culullee torbaan kana kaastee oofaa jirtu osoo dhiistee baay'ee gaariidha wanni akkana waan bar ajandaan tokkolleen ka fakkeenyaaf soballeen kaasanii oofan jiru waan saba fayyadaa yoo ta'e gaalan waan saba fayyadaa yoo ta'e yeroodhaaf itti fayyadamuu dandeessa garuu waan saba kana miidha haasawuun negatiiv saba kana haasawuun maal faayidaa qaba faayidaa tokko hin qabu jechuudha kanaafi hir'uun akkuma jirutti tahee uummata keenya fi hawaasa keenya akkasumallee mootummaa dabalate akkuma jiruttu hanqinni ni jira Oromiyaa hunda keessa mootummaa biras jira paartii siyaasaa biras jira garuu immoo hanqina jiru haasawuun akkuma jirutti tahee waan sobaa olola sobaa hawaasa burjaajessummaaf barbaachisa amma kana ani akka yaadutti Ahmad Culullee amma bilisiginnaa deeggaraa jira yeroo ammaa kanatti ajandaa kana bilisiginnaatu itti gakkenne jeetiin amanaan maaliif amma filannolleen dhiyaattee waan jirtuuf dubbiin dirreedha walleen gidduu kana keessa oowwaa waan jirtuuf akka hawaasni marii marsaa sadaffaa jee waan hundarraa jawwu jee garana deebi'uuf dubbii dirreedha warrallee akka hawaasni qalbii ofii deebifate waan kana hordofuuf ajandaan itti gakkenname kadiireen asiin gadiin baate jechuudha uummatatti so kanaafuu daawwattoota keenya dhugaan jirtu kana waan hunda jala buune guyyaa guyyaan isiniin geenya oduulee gaggabaaboo egaa kanarraa qopheeffanne asumarratti raawwataa guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa gaggabaaboo akkana dabalataan argatuuf chaanaala Oromoon subscribe godhuu hin dagatinaa viidiyoo laayikii godhaa yaada keessa koomentii jalatti barreessaa dhuma irratti daawwattoota keenya har'a xiqqishoo sagaleelleen baay'ee isin akka jeeqxu nan hubadha mana hin jiru jechuudha daawwattoota keenya iddoo wayii ta'ee bilbilumaan viidiyoolee har'a isiniif waraabaa jira jechuudha dhiifama isiniin jechuu barbaada xinnoo isin na bira sagalee adda addaa na biraa dhaga'amaa waan jiruuf jechuudha qulqullina akka hin qabne ayina unan hubadha jechuudha sagalee narraa maaliif iddoo wayii waan hin jiruu fi so mana hin jiru kanaaf immoo wanti kun hedduu natti ulfaannanuma viidiyoo bakkuma taa'u isiniif waraabee dhiifama isiniin jechuu barbaada nagatti ta'a